nutis gaafa sagaleen Oromoo kaamame hunduu xisxin baan jedhanii akka aannan gaafa raasan beektame afaan hidhaniit raasan bokokee aannan sun futtaasaa kan jedhu yoo irraan futtaamne ubboon sun hin dho'alan. Akkasittiin uummata hukkaamame kana yookaan dhabamne sagaleen isaanii ba'u yookaan immoo nuti bitamne nuti garboomne sagaleen isaanii hukkaamame hafuu kan jedhu qabanne isaa madaallee ogummaa eegne osoo birriin nun bitiin osoo namni birrii qabu nun bitiin osoo mootummaan birrii qabu nun bitiin osoo dhaabni siyaasaa birrii fi deeggaraa hedduu qabu nun bitiin kanas cinatti ilaalaa lakkinu kan Oromooti. Sanas cinatti ilaalaa lakkinuti aadaa, duudhaa, seenaa, gadaa fi aartii Oromoo hojjechuudhaaf hundeessine OBS. Asbar Abdiisaa bobaa jalatti bar Finfinnee bobaa jalatti bar namni Oromoota Finfinneen dha'u bar miidiyaan Oromoon dha'u bar warra Sarrawaa Loomee warra burqaa ganamaa ora Finfinnee banan har ayyuu warra manni isaanii kiiloomeetira 200 taane Sharaatan jalatti ukkaamamanii jiran meetira 200 kan dhaqee baase OBS bar gaafa malkaan irreecha Finfinnee jalqaba saaqamu bar nutti bilbilanii maaloo margaa jarrisu warra abbaa malkaati nuu kenni mootummaan hin beeku achitti isaan miidiyaan biraan beeku achitti isaan dhaqanii warra malkaa saaqan argine nu barbaanne hiyyaafanne boolee keessatti warra ganuu warra eekaa warra gullallee achi buuteen isaanii kan isaanis kan of dhaban isaanis kan of ganan isaanis kan of gatan dhanne yaadatta'oota jaarsolii waggaa 105 waggaa 100 waggaa 95 walitti qabnee guyyaa dhaloota isaanii kabanyee korma adii warra malkaa irreecha hora Finfinneetti qalaabaye nuyi jechisiifne karri isaanii cufaa akka hin taane har'ayyuu Oromoon akka Finfinnee marsanii jiran keessa jiran handhuurarra jiran namatti agarsiisa. Yaadatta'oota gaafa biyyi kokkee jalatti wal qabde gaafa mootummaan bahee lakkeen dadhabee dhiibbaa Oromoo wanti deemaa jiru hin ulfaataa lakkeen biyya kanan bulchuun harkaa fuudhaa jedhee ministirri muummee biyyattii bulchu gaafa ibsa kennu sirboota nuti asii gadhiifnu namnumti sirbe nutti bilbilee sirba qabsoo naabuusaa sirba kiyyaa na ajjeechisuuf jirtanii naabuusaa sirba isa sirbe bar isa barreesse bar naabuusaa sirba kiyyaa hin dinne sirbichi kan isaa miti kan Oromooti ammaan booda Oromoo barbaada waan ta'eef haati warraansaa otoo nafiin nutti bilbiltee ijoollee kiyya guddifadhaa ijoollee keenya guddifadhaa naabuusaa sirba kana lakki sirbichi kan hamma kana dabarsine beeki hin qabne hin jirus hin jiraatus saba tokko balleessuu yoo barbaadde jalqaba aartii isaa lammata sirna isaa balleessita wanni hundi amantiin aadaan falaasamni jireenyaa uffanni aadaan jiruuf jireenyi hundi kee achi jalatti du'a jechuudha. Gaafa aartiin Oromoo hukkaanfamu nuti hukkaanfame jechuudha. Bara 1960moota tooftaa sabaa uumtee haga ammaa qonnaan bulaa roorroodhaan dhamaaftee sirba Alii Birraa dhaggeeffataa guddanne la. Gadoon gaafa Abdullaahii Jirmaafaa dhaggeeffataa guddanne la. Yoo dhufnee miidiyaa guddaa sabichi dhaabbate maallaqa sabichaa keessa dhaabbateen dhufnee ilaallu sirba akkamiyyuu sirbee waan quuqqaa Oromoo tuqeef hin darbu sirba akkamii sirbee waan uffata aadaa Oromootiin warra shubbisuuf nama sirbe miti bar namni wayotoo duuba deemu uffata aadaa Oromoo yoo irratti argame mana hidhaatti darbata hin balleeffama sarvariirra. Sirboonni Oromoo mana hidhaatti guuramanii yaadatta'oo ta'e meeqa dhokatanii ijoolleen sa'aatii kana namni
kaadireen dhaggeeffatu hin jiru sa'aatii walanqatteedha jennee dhoksinee sirba wayii isaa sirba siyaasaa see taa'e sirbuma waan Oromoo dubbatu waan Gadaa dubbatu wayii yoo gadhiifne sii dhume guyyaa lammataa ati na dabamtaa sirbi sun sarvariirra kan jiraanni bada jechuudha. Gaafa dhufne as keenyu yoo xiqqaatee sirba Oromoo haa bilisoomsinu yoo xiqqaatee afaan Oromootiin sirbee waan barbaade haa uffatu inni uffata abaa'oo uffate bara abaa'oo kan ta'e Oromoodha malee nama biraa miti bara OPDOs kan ta'e Oromoodha malee nama biraa miti bara KFOs kan ta'e Oromoodha malee nama biraa miti bara sadanummoo Oromoodha nummoo gidduu kana jirra Oromoo waan taaneef waan fe'aa uffatu waan fe'aa sirbu jecha namaan kun viidiyoo injijjiirsinu haa dabarfatanii qaba gaafa OBS mataa bannu jaata saddeettaanii teessoo soofaa tokkorra teenyee namatti haasofnu in yaadatta hammana mana geggeenye sirbi keenya jalqabaa sirba Alii Birraa harka koo na qabiyan iskeetiin qabaa jedhuudhaan eegalle televezyiinii OBS garuu namni OBS harka hin qabne garuu namni sagate barbaanneet baafne televezyiiniitti baasuu qofa miti bara akka gargaaramu taasifne har'a garuu homtuu nu sirna jigsine bara sirna jigsine sirna mormine sirna jigsine sirni nuti hin barbaanne jigsine sirni nuti jigsine umnes dhufnaan nu hin beekne dhufnaan televezyiinii kana hin beekne nu maali sirna dhaabuuf sirna jigsine sirni nuti dhaabnes yoo nuti jijjiirame nu maali sirni nuti dhaabne yoo OBS harka hin qabne yoo duudhaa Oromoo bakka hin qabne nu maali Gadaatti afaan saaqqannee manni barumsa Gadaa baname barnoonni Gadaa baname duudhaaf safuu Oromoo tennee afaan itti saaqqannee har'a manni barumsa barnoonni safuu jedhamu Oromiyaa keessatti baname dooktaroonni piroofeesaroonni ba'anii OBS wabeeffatanii qorannoo gaggeessan kitaaba barreessan nu maal taane nu waan nuti yookaan akka tapha foonii mootummaatti hin maragamneef hin maxxanneef yookaan dhaaba siyaasaa wayitti hin maxxanneef waan ogummaadhaaf bitamneef waan dhaloonni nu boodaan dhufu namni miidiyaa banu madaallii ogummaa beekee bitaa mirga ilaalee hojjechuu qaba jennee kana dhaloota dhaalchifneef OBS har'a gaafii keessa galee jechuudha. Miidiyaan baay'een banamaniiru nu duras nu boodas. Garuu namni amma keenya yoo miidiyaa mootummaatiin ala ta'e afaan Oromoo keessaa miidiyaan akka keenya hunda danda'e hunda baate daddarbaa fi gilaammaxa hunda baate har'a gahee jiraate tokkoof tokko OBS miidiyaa daddarba hundaa danda'ee baatee har'a gahee kana maaliif akka mootummaanis abbootiin qabeenyaas ijarraa qabatan hin beekan.